Nagaadhaa akkam jirtu maqaan koo Naatnaa'el Mangisteen jedhama. YouTube chaanaalii kana irraa odeeffannoowwan barnootaa, teknooloojii, saayinsii akkasumas barnoota idilee barattoota haayiskuulii, barattoota fireeshmaanii akkasumallee barattoota remediyaaliitiif afaan Oromootiin qopheessinee barattoota ni barsiisnaa, ni gorsinaa. Wanta barnoota waliin wal qabatu kamiyyuu chaanaalii kana irraa afaan Oromootiin ni argattu. Subscribe gochuun maatii kana jajjabeessaa. Guddisaas ni jenna. Barattoonni baay'een karaa keessaa waa'ee sagantaa remediyaalii karaa keessaa nagaafachaa turtanii, anis waa'ee remediyaalii gadi fageenyaan viidiyoo kanaan isinittan himaa. Viidiyoo kana haga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Viidiyoon kun immoo barataa baay'ee bira akka ga'uuf viidiyoo kana laayik godha. Tokkoffaa gaaffiin barattoota baay'ee qabxiin darbiinsa remediyaalii bara kanaa meeqataa kan jedhudha. Ibsa kenname irratti Piroofeesar Biraanuu Naggaa barattoonni remediyaaliidhaan gara yuunivarsiitii galuuf qabxiin darbiinsaa yoo xiqqaate inni gadaanaan parsantii 40 akka 50 barattoonni fiddan ni darbuu kan jedhan barattoota baay'ee naasiseera. Fakkeenyaaf kana jechuun qabxiin darbiinsaa remediyaalii inni xiqqaan parsantaa 40 osoo ta'ee darbiinsi meeqa ta'a? Kana gaafa hojjettan 40 hiruu 100 baay'isuu 600 240 ta'a jechuudha. Okay, so akka isaan jedhanitti inni xiqqaan isaa 240 ta'a jechuudha. Garuu kana irratti waliin galamne so barattoonni keessumaa 240 ol qabdan garuu dhibbaan dhibbatti carraan darbuun keessanii baay'ee bal'aadha jechuudha. So remediyaalii galtanii ji'a meeqa barattuu qabxiin hoo haala kamiin kennamaa kan jedhu sanattan himaa. Remediyaaliin barnoota idilee waggaa tokko kennamu miti. Yoo baay'ate ji'a 4 barattu, egaa ji'a 4 baay'ee xiqqoodha. Barattoonni keessumaa 240 ol fiddanii yoo amma eegaltan baay'ee jajjabeeffama because ji'a 4 baay'ee xiqqoodha. Egaa qormaata kan isiniif baasu ministeera barnootaati. Kun immoo yuunivarsiitiiwwan irraa amantaa waan hin qabneefidha. Kanaan dura garuu parsantaan 30 achuma yuunivarsiitii itti ramadamtan keessatti kennamaa ture. Fakkeenyaaf kanneen akka faaniyaalii, kuizii garaagaraa walitti hidhamee parsantii 30 irraa achuma keessaa kennamaa ture. Parsantiin 70 immoo ministeera barnootaa irraa dhufaa ture. Amma garuu sun hafee parsantiin 100 karaa onlaayinii jechuudha. Ministeerri barnootaa isinii baasa. Okay, so barattoonni 50 ol fiddanii yookiin parsantaa 50 ol fiddanii barataa fireeshmaanii ta'uudhaan achuma yuunivarsiitiitti ramadamtan keessatti hafuudhaanii barataa fireeshmaanii ta'uudhaan fuftu jechuudha. So jabaadhaa barattoonni 240 ol fiddan dursaatii dubbisaa. Maaliif jennaan ji'a 4 baay'ee miti booda baay'ee biizii isin godhu waan ta'eef ammuma eegalaa isin jenna. Carraa gaarii isiniif hawwinaa. Miidiyaa keenya subscribe godhaa. Akkasumallee Telegram chaanaalii keenya join gochuun odeeffannoowwan barnootaa yeroo yerootti ba'an hordofaa. Koorsiiwwan fireeshmaan koorsiiwwan remediyaalii hunda isaa achirraa argattu waan ta'eef viidiyoowwan garaagaraa join godhaa isin jenna. Horaa bulaa carraa gaarii. Hayyee.